السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaatamtoota pileeyankiyaa akkasumallee bulettiiwwantiyaa akkam jirtu nagaa baga jiraattan isiniin jecha kutaa darbe keessatti booddee Minilikii fi akkasuma seenaa Minilik xumuraa waliin ilaallee turre. Har'ammoo seenaa Hayila Sillaasee fi kan Lij Iyyaasuu kan waliin ilaalu tahaa nu wajji tura. Atsee Hayila Sillaasee Hayila Sillaaseen eessatti dhalatee guddate? Maqaan isaa kan dhalootaa hoo eenyu? Namtichi Tafarii Mokonnon jedhamu bara 1891tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalate. Akka abbaan kitaaba Itoophiyaa fi Asrihaa Al-Zahabii jedhamu barreessetti Hayila Sillaaseen godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa naannoo Ejersa Gooroo jedhamtutti dhalate. Abbaan isaa Mokonnon yeroo san bulchaa Harar ture. Minilik erga Harariin cabsee qabatee akka Mokonnon bulchaa Harar ta'u isa ramade. Hayila Sillaaseen bakkuma itti dhalate Harar keessatti guddate. Mana barumsaa kan Faransaay ijaartetti barate. Afaan Faransaay illee achumatti baratee ture. Yeroo inni guddatee waggaa 20 gahuu mootichi Minilik cimaa ta'uu isaa arginaan jaalatee akka naannoo Sidaamaa bulchuu aangoo kenneefii Sidaamaa bulchaa ture. Hayila Sillaaseen akkamitti aangootti ol bahe? Minilik yeroo dhibame ilma dhiiraa kan isaaf dhalate waan hin qabneef ilma intala isaa Lij Iyyaasuu kan jedhamu akka teessoo isaa dhaaluu dhaame fi du'e. Lij Iyyaasuun bara 1913tti aangoo qabatee erga waggaa 3 qofa bulchee irraa bu'e. Sababa inni musliimoota akka duraan Minilik itti miidhaa ture sanitti miidhuu dhabeef Habashoonni biyyoota Awurooppaa waliin tawal tahanii bara 1916tti aangoo irraa isa kuffisan. Habashoonni erga Lij Iyyaasuu aangoo irraa kuffisanii booda intala Minilik Zawdituu jedhamtu aangoo irra kaayatanii Tafarii Mokonnon kan aangoo dhaalu yookaan isa afaan Amaaratiin Algaa Waraash jedhamu taasisan. Bara 1930tti Zawdituun duunan mootii Habashaa tahee aangootti ol bahee maqaa Hayila Sillaasee jedhu ofitti moggaase. Hayila jechuun humna yoo ta'u Sillaaseen sadiin abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu walitti deebi'anii tokko tahanidha. Maqaa bataskaanaa ni taha. Akka inni ofitti moggaasetti humna kiristaanotaa jechuu isaati. Lij Iyyaasuu. Lij Iyyaasuun ilma mootii Oromoo Walloo Muhammad Alii kan jedhamuuti. Haati isaa intala Minilik Shawaa Aragaash tan jedhamtuuti. Mootii Walloo kan muslima turee fi mooticha Habashaa maaltu walitti fidee walitti soddoomse? Waa'een kun akkasiin gadi kanatti ibsama. Mootichi Habashaa Yohannis jedhamu mootii Walloo kan Islaama ture Muhammad Alii jedhamu akka kiristaana ta'uu dirqamsiisee erga inni kiristaana tahee maqaa isaa kan Islaamaa san irraa jijjiiree Nugusa Mikaa'el jedhee itti moggaase. Kana qofa osoo hin taane intala Minilik Shawaa Aragaash jedhamtu itti heerumsiise. Walitti dhufeenya isaa haala kanaan kan cimseef akka inni muslimtoota Oromoo kan duraan Islaamummaan bulchaa ture gara kiristaanummaatti deebisee isa jalatti bulchuuf soddaa taasifate. Shawaa Aragaash jedhanii intala tana maqaa kan itti baafataniif mootummaan teenya naannoo Shawaa keessatti gannuu dhaabatte lafa Shawaa tana qabannee aangoo keenya jala oolfanne jechuu isaaniiti jedhan Dr. Muhammad Taaj kitaaba isaanii Taarikh Itoophiyaa jedhamu keessatti. Mucaan intalti tun mootii Wallootiif deessee Lij Iyyaasuu kan jedhamu akaakayyuu isaa Minilikiin dhaalee erga aangoo qabatee musliimootatti laafuu jalqabe. Akka barreessitoonni seenaa gariin dubbatanitti Lij Iyyaasuun musliimoota gargaaruu qofatti osoo hin gabaabbatin inni mataan isaatu amantii Islaamaa irra jiraatu ol baasee mul'ise. Intala Islaamatis fuudhee naannoo Dirree Dhawaa fi Jijjigaa keessatti masjiidota ijaare. Alaabaa isaatis kan baatii fi laa ilaaha illallah qabdu hojjetate. Alaabaa kana hooggantoota naannoowwan Islaamaa tan isa jala jiraniif erge. Akkasuma qonsilaa biyya Turkiyaa kan Finfinnee jiruuf alaabaa kana ergeefii jira. Akka carraa tahee yeroon sun lola addunyaa tokkoffaatiin walitti qajeele. Turkiyaan garee Jarman keessa waan turteef biyyoonni lola san keessatti injifannoo argatan tan akka Faransaay, Biritishii fi Xaaliyaan garee warroota injifatamee waliin biyya waliigaltee qabdu kan hin jaalanne turte.
Lijiyyaasun Turkiyaa waliin walitti dhufeenya gaarii qabaatuun kun kan isaan hin gammachiifne ture. Sababuma kanaaf biyyoonni kunniinis habashoota gargaaranii Lijiyyaasuu aangoo irraa kuffisuuf carraaquu jalqaban. Lijiyyaasuun maaliif aangoo irraa kuffifame? Habashoonni mootummoota biyya Awurooppaa kanneen asii olitti dubbataman sanniin waliin ta'uun sababoota isa ittiin kuffisan walitti sassaaban. Sababoota isaan ummataaf dhiheessan keessaa tokko Lijiyyaasuun bulchiinsa biyyaa keessatti gahee hin qabu. Lammaffaa bulchiinsota naannootiif yeroo isaan dhufan simannaa gaarii hin taasisuuf. Sadaffaa hanga taphaa fi dhugaatitti dhimmamu biyya tajaajiluuf hin yaaddahu. Afur qonsilaa Turkiyaa waliin walitti dhufeenya cimaa qaban alaabaa baatii fi laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah jettu irratti barraa'ee jiru ergeef. Akka Dr. Muhammad Taaj dubbatanitti habashoonni kana kan dubbataniif akka ummanni isa jibbee irraa baqatuuf malee dubbii dhugaa tahuu dhabuu akkasiin gadi kanatti ibsanii jiran. Lijiyyaasuun akka isaan jedhan san osoo hin taane ijoollummaa isaa umrii 18 tahuu isaa waliin nama aqlii gaarii qabuudha. Rakkoo mootummaa isaatti marse hunda tolchee beeka. Collummaa guddaa qaba. Afaan Amaaraa irratti dabalataan afaan Arabaatii fi Faransaayitis ni danda'a. Nama akkanatti cimaa tahuun isaa kun habashoota hara hin galfachiifne. Haala kanaan itti hufee aangoo isaa jabeeffatuun isaan waan sodaachiseef daddafanii yeroo gabaabaa keessatti kichuu isa kutuuf ka'an. Lijiyyaasuu kuffisuu kanaaf walitti bu'iinsi guddaan jidduu ummata Itoophiyaatti uumamuudhaan balaan guddaan argame. Namoonni garee lamatti qoodame. Gareen tokkoffaan gargaartota Lijiyyaasuuti. Hedduun isaanii warra kibba biyya Musliimoota turan. Gareen lammaffaa gargaartota Zawdituu intala Minilik. Hedduun isaanii habashoota kaabaati. Lola garee lamaan jidduutti argame kana gareen dura injifannoo argatuuf dhihaatee ture. Garuu gareen lammaffaa malaa fi tooftaa fayyadamuun garee duraa irratti ganuu dalage. Akka nama harka kennatee of fakkeessee walii galtee uumna jedhee akka nama lola dhaabee tahee dhoksaan waraana qopheeffate. Booda irratti waraanni dabalataa isaa dhufnaan injifannoo argate. Bara 1917 Septembar 27 Lijiyyaasuu erga waggaa 3 bulchee aangoo irraa kuffisanii intala Minilik Zawdituu aangoo irra kaayatan. Tafarii Mokonnan kan aangoo dhaalu taasisan. Kana booda Lijiyyaasuun qabamee mana hidhaa geeffame. Erga waggoota 20 hidhaa ture booda du'e. Haayile Sillaaseetu ajjeese warri jedhuus ni jira. Abbaan isaa Muhammad Alii immoo qabamee sansalataan harka isaa walitti hidhamee gara Finfinnee fidame. Booda gara naannoo Zuwaay geeffamee achitti hidhame. Achirrallee fuudhamee Walaayitaa geeffamee bara 1918 du'e. Obboleeyyan kiyyaa kabajamtootaaf jaalatamtoota. Har'aaf gabaabsinee sumatti dhaabna. Miidhaa Haayile Sillaasee Musliimoota irraan gahaa ture ammallee kutaatti dhufu keessatti wajji ilaallu tahaa. نجان نترى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.